Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha obboleettiin Abiraam Buziyyeen jechuudha. Abiraamidhaan argitee haasofsiisteetoo jirti. Isaan dura garuu yeroo dheeraadhaan boodattiin obboleessa kiyyaanii argadhaa isa iyyuu dadhabbii baay'eedhaan nuyi maatii irraa ni fagaataa nuti siquu hin barbaadu. Nuti waan baay'ee haasofsiisuu wanta barbaannuuf jettee osoo jirtu innis dhufee sanaa booda akkam nagaa keetii maaliidhaaf baddee jennaanii haalonni naaf hime jechuu hin dandeenye jedheen jechuudha. Dubbii irraa guruu wanta barbaadee fi haa ta'uyyuu malee maaliif obboleessa kee wajjinidhaan walitti bu'uun maaliif ta'e jennaanii wantoota hin taane haasawee maatiitti himee gaasheen baay'ee natti dallanee maaliif farraamteefi jedhee itti waan baay'ee haasa'ee ana faana ta'uu dhiiseeti ishii faana ta'ee kanarraadhaan kan ka'e walitti buune isa kanas immoo inni sirreessinaa rakkoo tokkollee hin qabaatu jennaaniini. Tolee baqqaayii ani maatii gidduutti wanti tokko akka uumamuu hin barbaadu walii galtanii akkasii waliidhaan jiraattanidha. Ani hangafa keessanii ba'aa baay'ee baadheetoo jira. Atis immoo hangafa isaatii isaaf hubachuu qabda inni qixisuu keetii waan ati jetteen dhagahuu qaba yoo jettu dubbatte jechuudha. Sanaa booddee maal keessa jirtaa mee xeenaan kee nagaadha jennaan ejjee ani nagaa kootii amma tasgabbaayetu jira homaa tokkoyyuu rakkoon hin jiru jennaan bakka ati deemtu yoo deemuudhaafi yaada kee jijjiiruudhaafi of dhaggeeffachuuf qophaa kee taate yoo barbaaddeetta ta'e bakkee kamiyyuu ani si faanaan deema aarsaa kaffaluu qabu siif nan kaffalaa ati qofti nagaa akkanaa taatuun barbaada ani Abiraam kaleessaan barbaada Abiraam kaleessaan hawweetu jira jette jechuudha. Kanaaf immoo obboleessa jechuun kan itti baqatanidha. Obboleessa jechuun waan hundumaadha gorsaadha. Isaa akka taatuun barbaada haalli atama keessa jirtu baay'eedhaan ulfaata jetteen jechuudha. Egaa haalonni baay'ee natti ulfaatanii yaaleedhaanii dadhabee waan hundumattiyyuu kana booddee abdii kutadheeraa yoo jedhu jechuudha. Wanti akkasii hin barbaachisu. Abdis maaliif kutattaa maaliifis du'a hawwitaa nutis irraa wanta baay'ee kan barbaannu jabaa sanaa fi gargaaraa namaa sana isa ta'ee nuti Abiraamidhaan feenaa yoo jettu jechuudha kan ishiin dubbachaa turte. Innis immoo gidduu kanatti waan hundumayyuu wanta sirreessuun naan malu wanta toora galchuun naan malu toora nan galchaa nan sirreessa isa karaa koo jiru jedheenii jechuudha. Sanaa booda egaa achumatti ishii gatee baqqaa kaayoo bilbiluus ta'ee wal gaafachuus ta'ee kanaa booda wal gaafanna jedheetoo ishii biraa kutee jechuudha. Ishiin garuu sanaan dura guyyaa har'aa guyyaan itti obboleessa koo arguudha waliidhaan ni dabarsinaa sa'aatii hin qabaanna jechaa turte. Innis immoo hoteelatti ishii waamaa ture. Innaa maaliif hoteelatti hin dhufnee jennaaniin asumatti viidiyoodhaan haasofna waan asi haasofsiisuun qaba jetteen jechuudha. Egaa kaameraadhaan boodas waan inni itti haasa'u wanta beekuufi akkanumatti goodaatti nagaatti naan jedheetoo na biraa deeme maleedhaayi yeroo biraa kootu misaan saffiraa kootu buna dhugii naan jedha ture. Kanaafiyyuu baay'een keessan immoo obboleessa kee gorsii obboleessa kee deebisi naan jettu. Obboleessa koo haala kamiinanii ani gorsuu danda'a akkamitti nan deebisuu danda'a yeroo nanii isa irratti jabeessee dubbadhee wanta biraatti yaada jedheenanii sodaadheetu jira kan jedhudha jechuudha. Eeyyee dhuguma yeroo tokko tokko namni qalbeeffannee namni yaadaan maaliif namni kun akkana naan jedhee hin hubanne fageessee iyyaanne jechuudha. Yeroo namni itti dubbatee yaada lubbuu isaa balleessuu irrayyuu hanga ga'utti jechuudha kan ta'u. Abiraam kanas kanumaaf akka sodaatan jechuudha kan isaan irraa ibsamaa jiru yookiin immoo obboleetti isaa
busiyyeerraa kan ifaa jiru jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuu fi ma wanti kun hin jiru jetteetu jirti jechuudha. Amanayyuu immoo kaninani akkatti haasofsiise suuta jedhe haasofsiisee fi himooyii narraa baqataa kan narraa baqatu immoo hin barbaadudha kan ishiin jette jechuudha. Inni biraas Cigushaan jechuudha. Egaa buttaa jira akka galtee argataniitu jirtu Ruuttaadhaan akka haasofsiiftee Abiraamidhaanis illeedhaayi argatteetoo jirtu jechuudha. Wanta baay'ee haasawanii wanta baay'ee qalladan jechuudha. Dhugaa aniyyuu isaan faana kolfee nama xumura jechuudha. Baay'ee bakka Ruuttaan dadhabbiin ishii kantuu ta'e Abiraam kan fakkaatudha kan dhalate jetteetoo jirti jechuudha. Isa biraa mucaa jajjaba ta'edha kan ishiin argatte. Baay'ee tokkoon nama gammachiisa, baay'ee tokkoon namatti tola jettee jechuudha. Sana booda Abiraam hin dhufee akkamittiin dhufuu dandeesse naani bakka yeroo tokko miilli nama fida jettee jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuu waan addaati. Biraankina gooti kaayii osuma jechaatoo jiranuu jechuudha. Egaa mucaa koo argitee dheeni eeyyee mucaa kee argeetoo jira suma fakkaataa koppii dhumaa yennaani eeyyee kaa animoo ani kan nafa fakkaatu lafa kaa jedhe jechuudha. Qocci godhee lafa kaa kan biraa kan fakkaatu dhuma wedhe kan waanuma ofii isaatii tolchuun fakkeessine amma waanuma ofii isaatii uumuu fakkeesse innaa egaa haa ta'u malee ishiidhaan illee dafiitii dayii waggaa 40 geenyaanii da'uun dhaabata yennaanii waraanii waraqata hadiidha natti dhagahama jettee jechuudha. Isa biraanis immoo dargaggeessa waggaa 30 taate mucaa waggaa 7 yookiin immoo waggaa 10 yeroo lafarraa qabaattu baay'eedhaan sitti tola. Anis yeroo baay'ee giise tokko haareenani jedhe barakiinaa bitadhee barakiinaa dhuguudhaa jedheeni osooni daabboo bituudhaa deemu of argee mucaa koodhaa fi eenyu daabboo bitaaf jedheen immoo of duuba deebi'ee jedhe jechuudha. Dhugumame inde dhuguma kana yaanna sirriin ta'u jechuudha. Bakkee barakiinaa sanatti etteetinaa akka bu'oo taate jechuudha. Siggeeni jecha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkodhaan nama gammachiisa. Akka waan isaanii beeku iyyuu baay'een kolfee garuu immoo boodarratti immoo wanta qubna garii ta'e tokkodhaan isatti haasofte jechuudha. Innis waa'ee Ruuttaa fi waa'ee isaati jechuudha. Ruuttaan ala deemuu dhiisuu qabdi jettee jirti jechuudha. Innis eeyyee ala akka isheen hin deemne aniyyuu dhoowwaan jira atis immoo akka itti naayimtu nan barbaada jedheen jechuudha. Kana gidduutti atis wanta sirreessuun malu sirreessi waliidhaan mucaa keessan guddifadhaa adda addummaan hin barbaachisu jennaanii. Kanaa booddee wanti ta'u wanta akkasii wanta unatti hin fakkaatu garuu immoo waan baay'ee dabarseera. Dhiifama gaafadhu gadi jedhii jilbeeffadhu kallattii garaagaraan jennaani isa akkasii wanti na hin taasifne hin jiru. Humna kootii ollatti ta'eera. Ani ishimtas keessa jiraatte mucaadha ma wajjinidhaani akka guddisnu barbaada. Mucaa koo baay'ee nani barbaada kan inni jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Ruuttaan as jiraattee mucaa koo wajjiniin guddisuun barbaadaan kun jechuudha. Abiraamis jireenya biraa hin argata. Otumayyuu gargar baanee jechuudha. Ruuttaanis macheemu akkattiidha mucaa tokkicha kana bichaa guddisaa hin jiraattu gaa'elatti hin seente jechuudha. Dhaqanii immoo gaafa gaa'elatti iyyuu immoo seenanii jedhanii Abiraam dhaqee gaafa Ruuttaa argatu akkasuma immoo Ruuttaan dhaqee gaafa Abiraamin argattu jireenya isaanii lammataa sana keessatti iyyuu rakkoo guddaadha jechuudha kan uumu jechuudha. Amma isa dadhabeeraa isa dhiphadheera jedhu dhiisuu qaba. Abiraam maaliif jennaani kan balleesse isaa kan dogoggore isaa alattiin gaa'ela isaa kunuunsee gaa'ela isaa qulqulleessee qabu dadhabe isaa kan burcaa waliin dha'aa ture kan waa meeqa bukeessaa ture isatu gatii baasee jilbeeffate. Abiraam jechuudha akkattiin intala namaa yookiin immoo nama dhiifama gaafatan iyyuu qabu jechuudha. Laphee caba maal ta'a yoo jilbeeffate bakka dhugaadhumaan keessuma isaatii yoodhuma balleessira jechuma jedhu sana gaafate
yoo sirreesse maal qabaa siniin jechuu jaaladha. Sabiraanis immoo jaarsummaan qabatamee jira. Jaarsi biyyaa isaan lachuu gidduu kan jiru haasawa isaanii yookiin immoo dubbii isaanii erga fuudhee booddee in araarsa jenneetidha. Maaliif jennaani Ruuttaan amma deemichaa dhiisteetoo jirtee jira hiyyuun jechuudha. Ermeelaaf shaanxaa bitee maannoo buruukiidhaanii oodhuutii itti kenni. Bututtuu qabdu yoo barbaadde birdi libsoota ishii firaashota ishii as keessaa naqattu jechaanii ture jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Ani obboleettiin keessan Qeddoo YouTube baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabajaa. Subscribe, like na gochuudhaani na jajjabeessaa na faana ta'aa siniin jedha. Shaaloom gooftaan sinaa eebbisu.